sirbamoo yeroo dhiyootti qabadhee isiniif dhufaan jira. Gurbaa naa dalagaa ture jechaadha. Jawaar Gammadaatu osoo kiliipii sana dalagaa jirudha kan inni hidhamee ture. Amma hidhaarraa bahee jira waan ta'eef inshaallah yoo rabbi jedhe yeroo dhiyootti isin biraan nin gaha. Galatumaa ulfaadha. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatiiwwan Odaa Show chaanalii fagoo viidiyoo akkasumas illee keessaa balateessanii kan hordofaa jirtan maraaf nageenyi rabbii guddaan bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha. Egaan guyyaa har'aa waa'ee fiilmii fi sirba isaa haaraa artist Jaafar Yesuuf maalirra akka inni jiruu fi akkamitti akka argachuu dandeessan illee kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa akkasumas immoo viidiyoon keenya like gochuun fi comment gochuun nu cina dhaabbadhaa isiniin jecha gamanumaan gara qophii keenya idilee guyyaa har'aatti isin qabadhe dhiyaadheettan isin dabarsaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Artist Jaafar yeroo garaagaraatti sirboota qabsoo adda addaa baasuun kan beekamu yoo ta'u keessatti immoo baroota darbanitti waraana adda bilisummaa Oromootti dabalamuun mirga saba isaa kabachiisuuf nama uummata isaatiif lubbuu isaa tokkicha qaalii gochuun saba isaatiif falmaa turee fi falmaa jirudha. Egaan yeroo ammaa kanatti immoo sirba ajaa'ibaa fi adda ta'e qabatee dhufaa akka jiru dubbatee jira. Sirba isaa kana kan gadhiisus chaanaalii YouTube mataa isaa yoo ta'u yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa promooshinii adda addaa hojjechuu fi qophii taasisaa akka jiranis dhaga'amee jira. Gama biraatiin sirbi isaa kun kan gadhiifamuuf ture ji'a tokko dura akka ta'e dubbatee jira. Haa ta'u malee mucaan istuudiyoo keessaanaaf hojjechaa ture mana hidhaa turee jira. Yeroo ammaa kanatti immoo sirba isaa guutummaatti xumuree kan gadhiisuuf jedhu dubbatee jira. Kan biroo waa'ee fiilmii isaa irratti kan inni dubbate fiilmii kana hojjechuu fi qarshii guddaa akka itti kaffaleedha. Egaan fiilmii kana yoo subscriber yookiin hordoftoonni isaa baay'atan chaanalii dhuunfaa isaa irratti illee kan gadhiisu himee jira. Yoo YouTubein kiyya kun immoo subscribe isaa ka dabalee guddatu ta'ee uummanni Oromoo uummata Oromoo abdatee namni badu hin jiru. Gaarri sabni Oromoo kun namatti jiguurrallee gaarri namatti jiguu wayya. Kanaafuu YouTube kana yoon ka guddatee galiin irraa ka argamu ta'ee fiilmii kana irratti baay'ee waan dadhabeef waama irraa argamuu qaba jedhee yaada waan waliin dhoksineedha kuni maaliif humnaan illee itti dadhabnee irraa baajetallee hedduutu itti bahee. Haa ta'u malee namoonni chaanaalii sobaa kan Jaafar fakkeessanii ittiin daldaalan illee ni jiru. Egaan chaanaalii Jaafar isa sirrii illee liinkii isaa description box jala isinii kaa'ee jira. Isinillee ittiin deemtanii chaanaalii isaa akka subscribe gootanii bira dhaabbatan kabajaan isin gaafadha. Dooniin galaanaan liqe. Dakka. Tu ta'i mona ilaal. Arraba kiyyarraa rifeensa buqqisi. Yoo ati kufaatii hin taaneen kufee. Asuman ture invested ani na buqqisnaan ani ijoollee koo faana baadiyyaa gale. Ani fatiyoo millee haga qubeellaa walii goonutti sirriitti akka irra waliin buluu hin dandeenye. Jaalladhe asirra gahi sirba sayiidhaan siqalu. Abdii ani bara hedduun si jaalladha maal jechuu keeti? Jiruu kan koo balleessitee ofii keetii jiraattu. Diga kaya kini free tayo bikulin dagatin ako. Sila lo bak. Malu malan si ko ewa kayo malu buko deres.
Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa jechaa yoo viidiyoon keenya isinitti tole laayikii fi sheerii akkasumas illee koomentii gochuun nu cina dhaabbadhaa jechaa qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura.